Yooyyaa harka fuune akkam jirtu har'a kanan isinitti dubbachuu barbaadu dubartoota bultiidhaaf yookiis gaa'ilaaf barbaachisan gurguddaa ja'aan isinitti himaa. Inni kunis akka qorannoon saayikooloojii lafa kaa'uttidha jechuudha. Sirriitti na dhaggeeffachuudhaanii wanta kana sirriitti fokus gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanarratti sirriitti yaaduun gaariidha. Inni tokkoffaanii utuu gara hin jalqabin dura garuu namoonni yuutuubii kanaaf haaraa taatanii yuutuubii kanallee sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa, akkasumallee laayik gochuu, sheer gochuu, koppiliinkii gochuu, koomentii gochuu hin dagatinaa. Nama hedduu bira akka ga'uudhaa fi sirriitti na bira dhaabbadhaan isin jedha. Galatooma. Inni tokkoffaanii kan inni kaasu yaada ishee kan namaaf hirtuu jedha. Kana jechuun kaayyoo ishee, miira ishee kan namatti himtu, namaaf sheer kan gootu. Kan akkasii kun baay'ee akka barbaadamtutti qorannoon kun lafa kaa'aa jechuudha. Nama akkasii yoo taate baay'ee filatamtuudha. Kan amma fakkeenyaa fi yaada isaanii sheer kan namaaf hin goone, karoora isaanii kan namatti hin himne, kaayyoo isaanii kan namatti hin himne, maal akka barbaadanillee, maal gochuu akka barbaadanillee kan namatti hin himne, xiqqoo nama rakkisu. Kan namaaf sheer godhan garuu, kan namatti himan garuu akka nuyi itti qophoofnuuf, akka nuyi gargaarruuf illee warri kun baay'ee filatamoo akka ta'an qorannoon kun lafa kaa'aa jechuudha. Nama akkasii yoo arganne, namni akkasii yoo jiraate baay'ee bareedaa akka ta'etu dubbatamaa jechuudha. Qorannoon kun illee kan inni lafa nuu kaa'u waan akkasiidha. Kana ilaaluutu nurra jiraate jechuu barbaadanii yaada isaanii namaa fi kan hiranii jechuudha. Inni lammaffaa irratti qorannaan kun lafa kaa'u fayyaa sammuu jedha. Fayyaa sammuu jechuun fayyaa sammuu kan qabdu. Asirratti wanta nuyi beekuu qabnu fayyaa sammuu gaafa jedhamu maal jechuu barbaadeeti kan maraatuu hin taane jechuu barbaadee miti. Gabaabaatti asirratti maal jechuu barbaadeeti kan si wajjin walii galtu, yaada keetti kan walii galtu, yaada kee irratti gara fuulduraatti deemuu kan dandeessu akka yaada keetiitti jechuudha. Walii galuu danda'u, wal dhaggeeffachuu danda'u, wal arrabsuu dhiisuu, gargar deemuu dhiisuudha. Inni kun rakkoo sammuu wajjin wal qabata yeroo baay'ee jechuudha. Nama dhaggeeffachuu dhiisuun, yaada namaatti walii galuu dhiisuun kanuma koo caala jechuun rakkoo sammuu akka ta'e saayikooloojiin lafa kaa'u waan ta'eef jechuudha. Fayyaa sammuu kan qaban yoo ta'e baay'ee filatamoo akka ta'anii lafa kaa'aa jechuudha. Kana jechuun waliin rakkistan bakka walii galtu jechuudha. Bakka aayidiyaa tokko yoo fiddan, aayidiyaa adda addaa, yaada adda addaa yoo fiddan akka salphaatti maal gochuu dandeessu, walii galuu dandeessu waan ta'eef jechuudha. Kanaafi fayyaa sammuu kan qabdu kuni baay'ee filatamtuu akka taate qorannoon kuni lafa kaa'aa jechuudha. Sadaffaa irratti wanti kaasuu qorannaan kuni gaarummaa kan qabdu jedha. Gaarummaa, gaarii kan taate, garraamii kan taate jechuudha. Gaarummaa kan qabdu, gaarii kan taate, akkasuma immoo garraamummaa kan qabdu jechuu barbaadeeti. Kana jechuun kan namaaf hin naane, fedha isaanii malee fedha kee kan siif hin kabajne, waan isaan jedhan malee waan ati jettu kan hin barbaanne, kan haadhuma isaa namumaaf hin naane jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaafi gaarummaa kan qabdu akka ta'e kaasa jechuudha. Siif na'uu kan dandeessu. Maaliif bor gaafa dhufanii rakkoon adda addaa jira waan ta'eef akka yaadan sana ta'uu dhiisuu danda'a waan ta'eef yeroo itti rakkattutti, yeroo itti dhukkubsattutti kan siif naatu, kan siif ooyitu jechuu barbaadeeti. Qorannaan kun kan inni kaasu jechuudha. Arfaffaa irratti kan inni kaasu simannaa jedha. Wanta itti dhufu simachuu kan dandeessu. Sababni isaa borii akka irraa miti gaafa hariiroo keessa seenan, bultii keessa seenanii haalli hundumtuu jijjiiramuu danda'a. Akka irra yaadanii dhufan sana ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaafi akka irra yaadan sana ta'uu dhiisuu danda'a. Rakkinni yoo dhufe, beela'uu yoo dhufe, rakkachuu yoo dhufe, quuqamuu yoo dhufe sana simachuu kan danda'an, fudhachuu kan danda'an akka mataa isaatiitti, akka rakkina isaaniitti, rakkina keellee akka rakkina isaatiitti fudhachuu kan danda'an yoo ta'e, simachuu kan danda'an yoo ta'e baay'ee filatamaa jedha. Sababni isaa namoonni tokko tokko gaafa alatti ilaalanii fi gaafa mana keessa dhufan haalli tokko ta'uu dhiisuu danda'a. Akka yaadan sana ta'uu dhiisuu danda'a. Yeroo sana na'uu osoo hin taane yookiis dhiisanii deemuu osoo hin taane waan sana sirriitti yoo fudhachuu yoo danda'ani baay'ee filatamaa jechuudha. Namoota akkasii yoo jiraatan baay'ee filatamoo akka isaan ta'anii kaasaa jechuudha qorannoon kun jechuudha. Inni shanaffaanii kan poozitiiva ta'an poozitiiva yaadan. Akkas jechuun waan hundumaa poozitiiva kan fudhatan, gara poozitiivaatti, gara gaariitti kan harkisan, gara negatiivaatti osoo hin taane, gara waan hin taane osoo hin taane, haasaa kee keessaallee san taane osoo hin taane isa gaggaarii, waa'ee keellee isa gaggaarii malee isa fofokkisaa kan hin haasofne poozitiiva waan gaggaarii sana duwwaa irratti kan xiyyeeffatan yoo ta'an
Namoonni akkasii kun baay'ee barbaadamoodha. Warra akkasii warri poozitiiva yaadan bakka gaarummaa kan yaadan gara gaariitti hunduma isaa kan hiikkatanii isaan baay'ee filatamoodha yoo argamanii jechuudha. Namoota akkasii irratti fokus gochuu akka dandeenyudha. Inni ja'affaa irratti kaasuma inni warra si gargaaruu danda'an yeroo barbaachisaa ta'etti warra si gargaaran. Mul'ata kee warra gargaaran, kaayyoo kee warra gargaaran, hojii kee warra si gargaaran, hunduma isaa warra si deeggaran jechuudha. Mul'ata kee kan hin tuffanne, kaayyoo kee kan hin tuffanne, hojii kee kan hin tuffanne, waan ati gootu hundasaa, waan ati yaaddee karoorsitu hundasaa kan hin tuffanne sirriitti kan hin kuffisne. Yeroo baay'ee si'a tokko karoora qopheessinee gaafa itti geessinu illee karoora keenya illee kuffisuu jechuudha. Karoora keenya sana kan hin kuffisne, karoora keenya kana kan jabeessan. Bor gaafa dhufanii baay'ee akka nuyi fuulduratti tarkaanfannu, baay'ee akka nuyi gara fuulduraatti fiignu nu gochuu kan danda'anii warra akkasiidha jechuudha. Warra akkasii kun baay'ee barbaachisoodha, baay'ee beekamoo, gaariidha jechuudha. Namoota akkasii ilaaluun gaariidha. Warra maal si godhan, warra nu gargaaruu danda'an, mul'ata keenya keessatti warra sappoorti nu gochuu danda'an jechuudha. Kaayyoo keenya irratti warra sappoorti nu gochuu danda'an yoo ta'e bareedaa akka ta'e kaasaa jechuudha. Inni biraa torbaffaan an kaasuu barbaadu bilchina miiraa yookiis qaroo miiraa isa jennu jechuudha. Bilchina miiraa kan qaban, miira isaanii to'achuu kan danda'an, sanarra darbanii miira ofii isaanii hubachuu kan danda'an, miira ofii isaanii hubatanii miira keellee hubachuu kan danda'an, kan isaanii kan hubatan namni waan kan isaa hubatu kan nama biraan hubata waan ta'eef jechuudha. Miira kan isaanii hubatanii, miira kan isaanii beekanii, miira keellee kan hubatan, miira keellee kan sii beekan, miira isaanii immoo to'achuu kan danda'an, amma jedhanii amma kan oomaan murteessine jechuudha. Murtoo kan murteessuu hin dandeessu. Kan waa tokkollee murteessin amma jedhanii ariitiidhaan warra murteessuu hin dandeenye yoo ta'e baay'ee filatamaa ta'a jechuudha. Baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Warra maal ta'an warra miira isaanii to'atan yoo ta'e baay'ee gaarii akka ta'etti qorannaan kun lafa ka'a jechuudha. Miira isaanii kan to'atan yoo ta'e namoonni akkasii baay'ee barbaadamoodha, baay'ee filatamoodha jechuudha. Warri miira isaanii to'achuu danda'an, warri miira isaanii to'achuu hin dandeenye yeroo baay'ee maa'inni rakkootti nu galchuu danda'u waan ta'eef jechuudha. Inni 8ffaa irratti an kaasu warra rakkoo furuu danda'an, warra rakkoo ta'an osoo hin taane warra rakkoo furan, rakkoo kan furanii jechuudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'een rakkoo ta'u, rakkoo furuurra rakkoo ta'u ofii isaaniif iyyuu rakkoonti ta'u jechuudha. Warra rakkoo hin taane yeroo rakkinni wayii uumamu warra soluushinii yookiis furmaata barbaadan, warra furmaataa jechuudha. Warra furmaata barbaadan yoo ta'an namoonni akkasii baay'ee barbaadamoodha jechuudha. Furmaata kan siif fidan yerooti dhiphattu, yerooti dhiphina adda addaa keessa seentu, yerooti rakkina adda addaa keessa seentu warra furmaata sii qabatanii dhufan. Isaan kun baay'ee filatamoodha bakka baay'ee si jabeessu, fuulduratti baay'ee si adeemsisu. Kanan ta'u yoo ta'e gara dudduubaatti si harkisuun isaanii hafan qabu jechuudha. Warra akkasii warra furmaata qaban yoo ta'e baay'ee filatamoo akka ta'an ka'aa jechuudha. Nuyi akka salphaatti ilaaluun qabnu ulaagaawwan kana sirriitti ilaallee achi keessattis hiriyoota keenya ilaallee gara fuulduraatti adeemuudha malee dukkaneeffanneema sa'uun barbaanneef qofa duukaa fiiguu duukaa imaluu hin qabnu jechuudha. Duukaa fiiguu duukaa imaluu hin qabnu. Bakka gaariidhuma jennee jechuudha. Itti yaaduu, irratti hojjechuu, irratti qayyabachuun ga'ee keenyaa isa guddaadha jechuudha. Inni 9ffaa irratti kaasu filannaa wal fakkaataa qabaachuu qabna. Filannaa wal fakkaataa fakkeenyaaf hojii irratti, daa'ima godhachuu irratti, bakka jireenyaa irratti, karoora keenya illee karoora wal fakkaataa, wantoota tokko irratti wal fakkaachuu qabna. Wal hin fakkaanne taanaan wal rakkisna waan ta'eef jechuudha. Amala wal fakkaataa, filannoo wal fakkaataa warra qaban yoo ta'e baay'ee gaariidhaa gara fuulduraatti illee nu adeemsisuu danda'a jechuudha. Haalli kun gara fuulduraatti baay'ee nu adeemsisa. Warra filannaa wal fakkaataa qabnu yoo taane jechuudha. Warra filannoon keenya garaagara ta'e, amalli keenya garaagara ta'e, haalli keenya garaagara ta'e yoo ta'e warra rakkisnaa jechuudha.